Ashama kabajamtoota ilmaa Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii ani naga kooti isin jecha isinis bakka jirtanitti baga nagaa fi raatan isin jedha. Egaa har'as jechuudha turtii torbee lama moo sadii erga isin irraa badeen booda jechuudha. Deebi'ee barumsa haaraa tokkoon qabadhee isin dhiyaadhee jira jechuudha. Barumsichi keenya har'aadha. Maali kan jedhu wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Isa dura garuu warroonni hanga har'aadha YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan takkaahu subscribe hin godhi yoo jiraattan hoota subscribe godhaa isiniin jecha. Akkasuma ammoo warroonni maatii keenya taatan viidiyocha hogguu daawwattan like subscribe share waliif godhuudhaan akka qooddanii waliin geettan isiniin jedha linkii isaa jechuudha. Kana jecha ammoo barumsi keenya har'aadha maali kan jedhu wajjin ilaalla. Aappii bilbila keenyaa kallattii namni tokko beekuu hin dandeenyeen qulfii isaa cufachuudhaaf takkaahu iskiriinii takkaa shaashaa isaa qollofuudhaaf bifa namni hin beeyneen jechuudha nu gargaara. Isa kana jechaame intiroo kana booda gama barumsaatti achi isin dabarsa. Egaa ammas jechuudha akkasuma barumsichi keenya har'aadha aappichi keenya isa kana jechuudha aappii isaa argattan booda kana isinitti himu ta'a. Hogguu gadi buufnee bilbila keenya irratti haala kanaan gadi buufnee banuudhaaf jechuudha. Hayyama kaninaaf allahu jennee heeyyama kaninaa fi aappichi keenya barbaaduudhaan allahu hogguu nu jennee kallattii maan fuudhee as keessa nu geessa jechuudha. Hogguu inni nu geessee loodingii jechaa jira hanga inni banuuf ni eeyna jechuudha. Hogguu eeyneetiin jennee hanga inni banuuf ni eeyna haala kanaan jechuudha. Hanga inni nuuf banuuf ni eeyna obsaan eegganna sana booda ammoo aappicha keenya barbaannee aappii amma ani isin barsiisu jiru kana jechuudha. Aappicha barbaannee hayyama kaninaaf jechuudha. Ammaaf daalacha irra waan jiruuf bulee bifa kanaa yoo ta'e aappichi heeyyama argata jechuudha. Mee aappicha keenya har'aadha kunoo isa kana jechuudha. Maan heeyyama kanneefii jira. Hogguu hayyama kanneefii jee baak jedhee uf duuba deebi'e al takka. Hogguu an baak jedhee uf duuba deebi'e ammas heeyyama biraane gaafataa jira. Kunooti allow touch lock screen to access your connect jedha kunoo akkuma argaa jirtan jechuudha. Kanas hayyama kennaaf ammallee heeyyama na gaafataa jira. Kanas hayyama kennaaf waan inni heeyyama na gaafate inni kennaaf sana booda ammoo suuraa asirra jiran kana ni filadha. Fakkeenyaaf hogguu suuraa kanniin irraa tokko filadhu jechuudha. Mee fakkeenyaaf anamma kan makiinaa kana haa filadhu. Makiinaa tana hogguu filadheetiin jee amma kunooti asitti jechuudha. Hogguu filadheetiin jedhee eessa tuqa jennaan jalqabaa fakkeenyaaf ni argitan jedhee yaada. Isa kana ni tuqa takka gara kanas ni tuqa lama taaksi ka jedhu gubbaas ni tuqa sadii jala isaa kanas ni tuqa afur kunooti kallattiidha. Okay jedhaani haala kanaan jechuudha. Hogguu okay jedheen jechuudha bifa kanaan ammas irra deebi'aa. Kunooti again to conform jedhaa jira. Enter your touch password again jechaatiin jira. Ni tuqa takka lama taaksi ka jedhu sadii fuuldura kanaan afur kunoo bakka lakkoofsitti barraa'ee ni argitan jee abdiin qaba. Kanaaf ammas okay jedhaani. Hogguu okay jedhan jechuudha bifa kanaan amma bifa kanaaniin finish jechaa jira kunoo gubbaa irratti kunoo gubbaa irra ni argitan finish kan jedhu kana ni tuqa. Hogguu finish kan jedhu tuqeetiin jedhe kirit password jedha ka hogguu akka tasaa dagattee ittiin bantu itti dabalnaan jechaa jira. Mee fakkeenyaaf amma gubbarraa gadi gargadiitti taafitu 2 5 8 duwwaa ammallee irra deebi'ee jedhaa jira. Kunooti re-enter new password jedhaa jira 2 5 8 duwwaa kanuma reefii san irra deebina jechuudha. Habiraa osoo hin taane haarawaa intariin haarawaa miti. Kana jechuudha fakkeenyaaf amma bilbilli keenya cufamee jira. Hogguu ni cufame kunooti yoo dogongora angadi tuqe haala kanaan naaf fida jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana amma cufaa jira. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 bifa kanaan naaf bana. Eenyuyyuu suuraadha jedha malee waan kana amma bilbilli keenya cufaa jira jedhee eenyuyyuu amanuu hin danda'u. Mee fakkeenyaaf bilbila keenya cufee isinitti agarsiisu ammas jechuudha. Al takka kunoo bilbilli keenya haala kanaan cufateetiin jira. Hogguu cufateetiin jira jechuudha. Kun kan an ittiin cufadhe khawfii isaatii uumamaan ittiin cufu jechuudha. Bilbilli keenya hogguu cufatee maaliin banna nuti jennaani ka inni nu ajaje qofaaniin banna jechuudha. Mee fakkeenyaaf footoo add change photo kan jedhu hin jira. Footoo biraallee filachuu dandeettan fakkeenyaaf keessa galee isinitti agarsiisu. Add change photo kan jedhu kana photo change kan jedhu kana nitu hin dhiifama. Photo change kan jedhu kana guutuu hin jechuudha.
haala kanaanin footoo cheenjii ni tuyna jechuudha. Wagguu tuyneetiin jenne footoo cheenjii jedhaa jira. Maay footoo jedha. Fakkeenyaaf mee amma footoo filachuu suuraa takkaa'u suuraa biraa filachuu yoo feene jechuudha. Add blocking kan jedhu hin jira beeksisa ofirraa cufi jedha. Kan jalaa kuni fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha. Nuti wagguu bilbilli keenya cufate waan biraa nurraa hin eegamu bifa kanaan qofa banachuudha wanti nurraa eegamu jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan haala kanaanin nuuf eegala jechuudha. Kunoo akkuma argitan kanatti kunoo ni argitan jedhee yaada bifa kanaan jechuudha. Akkuma reef argine kunooti cufadheetiin jira waan ta'eef kunoo akkuma argaa jirtan kanatti try again warning password jechaatiin jira. Maaliif jijjiiruu barbaada waan ta'eef namma jijjiiruuf gaafadhe kanaaf hayyama naaf kennu didi jechuudha. Walii galatti bifa kanaan cufannee banachuu dandeenya bakka kanatti hin eegamu. Namni suuraadha jedha malee lakkoofsa waan asirra nu hin baafneef eenyu shakkuu hin danda'u. Barumsicha akkasitti tolu abdiin qaba. Like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. Hanga barumsa birootii walitti deebinutti osoo isiniin hin jenne appilikeeshinicha eessaa argannoo jettan Play Store keessa argattan. Touch look screen photo password kan jedhu kana jechuudha. Wow, ajaa'ibaa mitiire. Kanaaf haala kanaan asii buufachuu dandeessan. Anaaf open jedhe isiniif install jedha. Bifa kanaan fayyadamuu dandeessan. Hanga barumsa birootiin walitti deebinutti bye bye. Turtii gaarii like, share, subscribe godhuun nu cinaa dhaabbadhaa.